deemnu dhaamsa tattama waa'ee hidhamtoota siyaasa Oromootii fi waa'ee mootummaa biyya bulchuu irra dubbachuu deemna jechuu waan gabaabduu tokko. Mootummaan biyyatti tana bulchaa jiru mootummaa abbaa irree akka ta'ee hirrummaa isaa agarsiisaa jira. Akka uummata naannoo Tigraay irra lolli sana gammaa addaan dhaabbanne jechuudha. Suudaan irratti lolli sana gammaa addaan dhaabbanne jechuudha. Maaliif yoo jettan mootummaan biyya tana bulchu mootummaa abbaa irree akka ta'e hirrummaa isaatiin socho'aa jiru nama ofirraa ni beeka jedhee yaada. Mootummaan tokkojjaa biyyatti bulchu heeraaf seera qabaachuu qaba ture. Mootummaan Itoophiyaa heeraaf seerri isaa hadhume jechuudha. Mootummaa heeraaf seerri isaa dhumetti biyyatti tana weeraree hara lolaa jijjiiraa jira jechuudha. Waan kan namni sabaaf sablammootii tokkummaan dur dhaabbatte qabbaneessuu hin dandeenye. Maal yoo jettan wanni qabbaneessuu hin danda'iniif mootummaan biyya shororkeessaa jira. Biyya tana hatiiguu jiru mootummaa, haadhaa jiru mootummaa, halool rabbanaa jiru mootummaa. Kanaan wal qabate torbaan kana keessa Dooktarii Abiyyi Ahmad biyyatti tana bulchaa jiru ijjeefame jedhanii olola oofaa turan jechuudha. Ijjeefameen isaa sun akka uummanni Oromoo waraan lol kaasuuf akka uummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa geggeessu nama kakaasaa turte jechuudha. Kanaan wal qabatee har'aa taariikii 27 uummanni yookaan hidhamtoonni siyaasaa akka Obbo Jawaar Mohaammed Faatimaan hidhaa dhiyaachuu deeman man hidhaa warri deemaa jiru nama uffata keelloo ofirraa qabu. Guutuu takka mootummaan Itoophiyaa hidhaan naqetti yoo xiqqaatti nam 100 oli akka hidhaan naqanitti dhagahamaa jira jechuudha. Namni kuwwaa takka balleesseetii miti. Huccuu tana keeyyate nuti sidha jirraa agarsiisuuf warra kanaaf sagalee ta'uu dhufe jechuudha. Warra kana hundaa hidhaan naquun barbaachise. Hidhamtooti siyaasaatis Obbo Jawaar Mohammediin durfamtu nama deeggartoota keenya saniidhaan jiranii namni kuwwaa takka hin balleessine heerraaf seerri minni murtii kabajamaa hin jiru. Hanga heerraaf seerri mana murtii kabajamutti hanga warri hidhame sanbati takka malee hidhaa ba'utti heerri keessaniif seerri keessan utumamaa hin jiru jettee baallama biraa gaafatan jechuudha. Akka kanaan baallamni biraa dabalame jechuudha. Baallamni kun guyyaa 7 al jira jechuudha. Guyyaa 7 booda akka warri kun mana murtiitiif dhiyaatu jedhanii jiran jechuudha. Wanni amma namni hidhamaa jiruuf wanni namni yaakamaa jiruuf maqaa siyaasaatiin maqaa deeggarsaatiin namni tokkochaa nama tokko deeggare namni deeggarsi irratti hidhamu qabu. Namni siyaasaa kaan paartii taan deeggara kaan paartii bira deeggara jechuudha. Kan irratti olola tumaa jiran jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Olola kan silaa sabni keenya tokko ta'ee wal dhaga'ee fala godhachuun namirraa eegamaa ture. Uummanni keenya sabaaf sablammootii keenya falsan hin goone. Falli kun hangammaatti wanni hin godhaminiif paartiin nuun duraatu waliin dhageenye nutis waliin dhageenyu jedhanii waan haati qoqqoodaniif uummata Oromoo kan diiguu waan barbaadaniif shira kan hundaa mootummaan duraanuu taatee jira jechuudha. Paartiilee birataa nama duraan biyyatti tana chochoose ha biyyatti tana bulcha jedhee yaadamu
biyyatti tanaan dorgomuuf sagalee dhaga'am qabdu qabu kaakkiidhaan hidhamtoota siyaasa Oromoo hunda hidhaan naqanii jiran. Maaliif yoo jettan wal nu wallaalchisuuf yaad qaban jettu, wal nu jibbisiisuuf yaad qaban. Akkee kun ammoo akka biyyatti tanaa chochoosuu danda'u jedhee hin yaadu. Biyyatti tanaa namni biyyaaf furmaata biyyatti tana barbaadu, namni biyyatti tana ceesisuu barbaadu hidhamtoota Oromoo tan hidhaa baase badii takkaan malee wal filuu dhiisee mirga wal qixxummaa saniin yoo biyya bulchite qofa. Biyyatti tan keessa mirgi wal qixxummaa hin jiru. Mirgi dimokiraasii jedhan hin jiru jechuudha. Holola sobaa jira. Holola biyyatti tan deebuu jira. Holola hannaa jira. Holola afaan qawwee jira. Hajiru kana malee biyyatti tan heeraaf seeraan bulchinaan hin jirtu. Manni murtii Itoophiyaa hakkiidha jala jiru dhaga'amaa jira jechuudha. Hooggantoota siyaasa Oromoo irraa wanti xiyyeeffataniif akka mirchaa hadhaabam godhanii akka warri humnidhaan baane akka yoo haalli namaa mijjate warra kan ofirraa hajjeesan yaad qaban jechuudha. Akki kun akka yaada nam tokkootti biyyatti tana keessatti furmaata fida jedhee hin yaadu. Namni biyyatti tanaaf furmaata barbaadu, namni biyyatti tanaaf tolooluu barbaadu hidhamtoota siyaasaa hidhaa baasuu qaba. Biyyatti ta'u wal dhageessisuu qaba. Malaa fi marii hirmaachisa gahaa sabaaf sablammoota hirmaachisu fiduu qaban jechuudha. Wanni kun tokkolleen ta'aa hin jirtu hanga ammaatti dhiibbuma gaggeeffamaa jira. Qeerroon har'a hidhamte, qarreen har'a hidhamte wayakkitee hin hidhamne jechuudha. Maqaa Oromummaatiin akka hidhamte tan nama ofirraa beekuu danda'a. Tan nama ofirraa yaaduu danda'a. Ilaalchi siyaasaa Oromoo hidhaa jira. Ilaalchi siyaasaatti hattu nu qoodaa jira. Maaliif? Kan namni keenya tokko ta'ee wal dhagahee ture dhaabbachuu qabaa ture. Nuti tokko taane wal dhageenne ture hin dhaabbanne waan kana. Yoo seeraan tokko taane wal dhageenne yaadeen wal jijjiiranne dur dhaabbanne shirri hunduu irratti dalagamuu hin danda'u. Kan saniin jechuu barbaadu kaleessa paartiin KFO'tii fi paartiin Habaawoo Hajaal Daawit Ibsaatiin hoogganamtu wal taatee jirti. Wal dhageettee jirti. Oromoon tokko taatee jirti jechuudha. Karaa namni irraa jiru, karaa hidhamtoota hidha jirtuutiif, karaa OPDO nu sabaaf qabsoomne jecha shira sabaaf sablammoota irratti dalagaa jirtuutiin ali jirra malee karaa kanaan qabsootti jirra jechuudha. Har'aa bakka takka akka godina Harargee kana keessa hiriirri guddaan ka'aa jira jechuudha. Hiriira kana qeerroof qarreen hiriir nama hunda hirmaachisu sabaaf sablammoota hirmaachisu jedhanii har hiriirri godhame sa'aatii 4 yaansee hanga sa'aatii 5tti hiriirri hakkaan midhaagaa ba'aa jira jechuudha. Kan irratti namni yaadu wal jijjiirate biyyatti tana akka furmaatitti fidan gochuun namirraa eegamaa ture. Shirri dheengaddaa biyya ajjeefame habiyyi du'e jechaa jiraniif shira itti hooggantoota Oromoo hidhaa jirtu tana hidha keessaa fixuu barbaadaniiti. Akkasii yoo jiraattee as hin baane fixuu waan barbaadaniif. Wanni nama afaan Oromoo dubbatu qofa har'a fidanii hidhaa jiraniif har'a haatee deeggarsa namaatiif baay'ee akkamiin namsan deeggartan jechuuf maqaa akkamiin namsan deeggarta qofaan hidhaa jiraniif akka sabaaf sablammoota Oromoo uummata Oromoo dallansiisu malee akka uummata Oromoo lolan ni banu gochaa jira jechuun mootummaan. Kan namni ofirraa ilaalee beekuun namni jiraata. Uummanni Oromoo yoo lolo bane lolli kun biyyatti tanaaf rakkoo. Lolli kun biyyatti tanaaf dhiba.
biyya dhibeef dhibin ta'u biyya tanaaf dhibtaa jechuudha. Namni kan hunda xiinxalee yaade beekuun namirra jiraata ture. Warri biyyi nuu bulchu kaadirooti biyyi bulchitu waan kan yaadaa hin jirtu. As deebisii keessi warraa wal dhagayaa hin jiru. Bilisiginnaan naannoo Oromiyaatti bilisiginnaan Amaaraa walitti gaarifataa akka jettutti dhaga'amaa jira. Karaa tokkoon niitiin Abiyyi Ahmad jaartiin isaa haati minaan isaa jechuudha. Godinaalee Oromiyaa tana keessatti yuunivarsiitii yookaan iskuula jaaruu man tamaarii jaaruun minneen kan deemtee eebbisaa jirti jechuun haleessa naannoo Oromiyaatti irraa karaa Soomalee kuttee jedhaniin manni akkanaa kun deemaa jirti jechuudha. Wanni kun cuuf shiritti namaan dammaffatan shiritti uummata Oromootiin dagachiisan shiritti mircaan barbaadan jechuudha. Mircaan kan uummanni Oromoo hidhaa jiru dhawamuu qabu. Roorroon biiteen irra laafteen irra nu gaggeeffamuu hin qabdu. Uummanni Oromoo huccuu hidhaa keeyyatanii bahu miti hiriira bahu qaban. Hiriira kan huccuu amma hodhatamte tanaan tokko ta'anii wal dhagaayanii sagalee wal jijjiiratanii bahu qabanii ture. Huccuun magaalaa bitamti. Abbaa fedhin akkatu danda'a. Huccuu tammaa keeyyattaaf paartii siyaasaa Jawaarfaa paartii Kafaawoo madeeggartaaf namni hidhamaa jira. Maqaa Abaawootiin namni ajjeefamaa jira. Abaawoon tuneen yoo jettan Oromoo. Maqaa Abaawootiin namni dhabamaa jira. Namni tokko yoo sab tokko balleessuu barbaadu, yoo sab tokko hadhuu barbaadu wajjidhee haadha. Wanni jedhan san ha jedhaniin wadhuu deeman Abaawoo madeeggartaaf nu wadhaa jira. Maqaa Abaawootiin du'aa jira. Maqaa Abaawootiin hidhamaa jira. Maqaa Abaawootiin diigamaa jira. Wanni kun hundi maaliif yoo jettan ilaalcha siyaasaatii miti. Maqaa Oromummaa kana balleessuuf maqaa Abaawoo karaa godhatanii itti nutti deemaa jiran jechuudha. Kan namni ofirra beekee ofirra yaade dur dhaabbachuu qabaa ture. Sabaaf sablammootii uummanni biitaa akka jiru yaada wal jijjiirrattanii sagalee tokko godhanne mootummaa humnaan nu roobesaa jiru karoorroon isa nu jala gadi hin galle haa tuffiirraa nu daramaa jirtu harka micciirru saniin jechuu barbaada. Yoo san taate yoo harka micciirre malee yoo wal dhageenye malee hidhamtooti Oromootis irraa hin baatu mircaanis ni dhaawwatama hiraarfame keenyas hin hanqatu jechuudha. Waraana kaabaa haa jiru hunda irratti boodas deebisuu taa'uun Oromoon afur baasuu hin dandeettu jechuudha. Fulaan haati harka itti micciirtee qabuu dandeettu bakka meejjitu tan. Bakka inni Tigraay loluu jiru akkasumas achi lolaa jiru Eertiraanis shakkii seenanii jiran warri amma. Himaa hin jiran malee dhuffataa jiran malee Eertiraanis wal shakkii seenanii jiran. Waraanni Eertiraa eegee Tigraay hin jifatte Tigraay saamaa jira. Baadumee fedhu waan taateef biyyattii tana gadhiisee bahuu hin barbaadu ammanne. Yaa Oromoo. Atuwaan kana hunda jala baatee qabsaa'uuf qabdaa ture. Saba kan gajjina dhaabbachuu qabdaa ture. Hiraarfamuu irratti deemu kana hanga ofirra dhaabnu abbaa biyyummaa hanga barbaannu mirgi namummaa hanga kabajamu tokko taanee wal dhageenye marii cimsuu qabna. Uummanni Oromoo marii cimsaa hin jiru. Hanga ammaatti hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Maqaa siyaasaatiinis maqaa wobbootiinis. Wobboon tun karaa itti saba keenyan balleessuu deeman. Karaa itti Oromoon fixuu deeman. Wobboon saba Oromooti. Oromoo keessa bahe. Oromoo durii dhalanne. Oromoo keessaas bahe malee. Akka karaa ittiin nuuf fixan taate tan nama ofirra beekuu danda'u nama jiraata. Kanirraa sila namni qabsaa'ee yaada wal jijjiiratee furmaata fiduu qabata. Kan isaan jechuu barbaadu kana uummanni keenya jaarsaaf jaartiin ta'een qeerroof qarreen ta'een yaada wal jijjiiranne malaaf marii godhanne hidhamtoota siyaasa Oromoo akka hidhaabaamnu akka biittanaaf qabsoomnu
hakka babiyatan hakire ufi murteeffachaa barbaannu wal dhageenye amari'annu sirrii jechuu barbaada. Wal dhageenye haqabsoomnu sirrii jechuu barbaada. Hiriiriyoo bakka takka baawame qeerroon bakka takka hafuun qabdu ture. Naannoo Oromiyaa waan ilaallata bakka takkatti hafuun qabdu ture. Sabaaf sablammootaas gammachuu qabdanii ture. Kan irratti hirmaanne tokko taane haqabsoomnu sirrii jechuu barbaada. Qabsoo jechuun musanii taa'uu miti mootummaa harka micciiruu dadhabne jira. Wal dhageenye mootummaa kana harka micciiruu sanii jechuu barbaada. Qeerransa Oromootiif qarree Oromoo. Kan irratti yaada wal jijjiiranne tokko taane haqabsoomnu sirrii jedha.